Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani fayyaa kooti ani katamaa dheeressaa Oroos Koolaar YouTube irraati. Egaa har'a immoo kan nuti ilaallu algooriizimii asymmetric kan jedhamu jechaadha. Asymmetric algooriizimiin kun algooriizimii kriptoogiraafii keessaa isa tokko jechuudha. Kana keessatti asymmetric algooriizimii kana keessatti algooriizimii lama kan xiyyeeffannee irratti ilaallu Diffie-Hellman algooriizimii fi Rivest-Shamir-Adleman algooriizim kan jedhamu jechaadha. Algooriizimoonni kunneen akkamitti akka isaan hojjetanii fi maal akka ta'anii yookiin immoo garaagarummaan isaanii maalii fi disadvanteejii yookiin advanteejiin algooriizimoota kana maal akka ta'an kan ilaallu ta'achaadha. Kanaaf namoonni YouTube kanaaf haaraa ta'anii subscribe, like, share gochuun hin dagatinaa isiniin jedha. Kan biraa dabalataan koorsii biraa akka isinii dhiyeessu kan barbaaddan yoo ta'e koorsii kompiitar saayinsii keessaa koorsii kamiyyuu akka isinii dhiyeessu yoo barbaaddan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kanaaf haa hordofnu. Kanaaf egaa kuni asymmetric encryption algorithm jechaadha. Asymmetric encryption algorithm kana keessatti wantoota tokko yookiin algoritmoota muraasa ilaalla jechaadha. Kanaaf asymmetric algorithm yookiin immoo asymmetric encryption kuni wanti adda isa godhu symmetric algorithm yookiin encryption irraa jechaadha. Inni kuni key lama fayyadama jechaadha. Public key and private key jechaadha. Symmetric key uses the same key, but this one uses two kind of keys, which is public and private key. Symmetric keessatti key gosa tokkodha yookiin private key dha. Decryptioniifis encryptioniifis kan nuti fayyadamu yookiin immoo symmetric encryption algorithm kan inni fayyadamu key tokko qofadha jechaadha. Key gosa tokko qofadha. Inni kun garuu key lama kan inni fayyadamu yookiin garaagaratti key lamadha jechaadha. Private fi public key dha jechaadha. Kanaaf yeroo tokkorree asymmetric encryption algorithm kana kan nuti jennu public key cryptography illee ni jenna jechaadha. Kanaaf maqaa kan biraa public key cryptography jennee ni waamna jechaadha. Kana keessatti key lamaan kuni kan isaan fayyadanii fi yookiin immoo public key fi private key kun asymmetric encryption algorithm kana keessatti jechaadha. Public key it is used to encrypt data. Data keenya encrypt gochuudhaaf yookiin immoo receiverii senderiin tokko gaafa data ta'e yookiin immoo message ta'e gara receiveriitti gaafa ergu jechaadha. Public key kanaan kan inni encrypt godhu jechaadha data sana. Kanaaf public key kuni it used to encrypt the data. Kan biraa immoo it can be distributed freely. Kana jechuun jalqabuma public key kun distribute ni ta'a jechaadha freely on the open channel. Kanaaf jalqaba share ni ta'a jechaadha public key kun. Kanaaf public key wantoota kanaan lamaaniif fayyada jechaadha. Inni taanu private key dha. Private key kun immoo it is the opposite of public key that used for decrypting data yookiin immoo data keenya decrypt kan ittiin goonu yookiin dataan decrypt kan ittiin ta'u receiverii biratti jechaadha. Yookiin receiveriin data encrypted ta'e gaafa fudhatu yookiin gaafa receive godhu decrypt kan ittiin godhu private key dha jechaadha. Private key kun immoo it should have to be kept in secret and secure. Dataan kun yookiin private key kun bifa icciitawaa ta'een receiveriin yookiin senderiin tokko bifa icciitawaa ta'een kan inni qabatee turu private key dha jechaadha. Akka isa public key kana cannot be distributed freely on the open channel. Kanaaf distribute ta'uu hin qabu akka jechuuti jechaadha. Kanaaf this must be protected from unauthorized access. Qaamni biraa intercept yoo godhe private key kana data senderii fi receiverii jidduutti intercept gochuu waan danda'uuf yookiin immoo intercept godhee decrypt gochuu waan danda'uuf jechaadha. Information confidential information garaagaraa. Kanaaf jecha private key kun eegamuu qaba jechaadha. Senderiinis receiveriinis private key kana of biratti sirriitti eeguutu isaan irra jiraata jechaadha. Kanaaf isaan kun lamaan asymmetric encryption key jedhamanii beekamu jechaadha. Kana keessatti how asymmetric encryption works yookiin immoo akkaataa kamitti asymmetric encryption algoritimiin kun hojjeta yookiin maal fakkaata akkaataan adeemsa yoo ilaalle jechaadha. Inni jalqabaa key to generate ta'a jechaadha yookiin immoo key per generation kan jedhamutu jira jechaadha. Isa kana keessatti key lamaan generate ni ta'u jechaadha.
private keys, public keys generate ni ta'u jechaadha at both side of the sender and the receiver. Bakka lachuuttu yookiin senderiinis receiveriinis public and private key generate ni godha jechaadha. Inni kun logical flow of asymmetric encryption algorithm yookiin immoo how it works kan jennu sana keessatti jechaadha. Kana keessatti kiiin kun lamaan generate ni ta'u isa booda generate adda ta'anii public kiin kun distribute ni ta'a jechaadha. Bakka lachuuttu distribute ni ta'a jechaadha. Maaliif public key kana fayyadameeti senderiin kan inni encrypt godhu waan ta'eef. Isa booda encryption inni gaggeeffama jechaadha. Daataan encrypt ni ta'a jechaadha. Daataan kan inni encrypt ta'u immoo senderii biratti public keyidhaan waan ta'eef encrypt ni ta'a jechaadha. Sana booda decryption dha jechaadha. At the receiver side, the receiver decrypts the data by using his or her private key dha jechaadha. Kanaafi kiiin lachuu generate ta'a isa booda encryption gaggeeffama isa booda decryption dha. Asumarraati akka ilaaltanitti kanarraa jechaadha. Kanarraati akkuma ilaalaa jirtanii asitti fakkeenyaaf kun receiver yoo ta'e kun sender yoo ta'e jalqaba public key'n generating ta'a fakkeenyaaf inni kuni yookiin immoo aliis kan jennuuf bob kan jennutu jira jechuudha. Asirraa qaama lama jira senderii fi receiverii jechaadha. Fakkeenyaaf alii wanted to communicate with or wanted to send some kind of data to Bob haa jennu fakkeenyaaf daataa ta'ee gara Boobiitti erguu barbaade haa jennu. Kana keessatti erguu yeroo barbaadutti kan inni fayyadamu kiidha jechaadha. Public key fayyadama. Public key'n kun immoo kan eenyuti kan Boobidha jechaadha. Public key Boob fayyadameeti gara Aliisitti erga jechaadha. Kanaaf asitti key'n generate ni ta'a jechaadha. Gidduu isaaniitti public key'n generate ni ta'a. Isa booda public key'n kun publicly shared ni ta'a gidduu isaaniitti jechaadha. Publicly shared ni ta'a yeroo jedhu aliinis public key generate ni godha. Boobis public key generate ni godha. Isa booda public key'n kun Boob birattis ni jira, Alii birattis ni jira jechaadha. Aliis birattis ni jira jechaadha. Isa booda asitti egaa amma fakkeenyaaf asitti key generation procedure kan jennu asitti Boob key generate ni godha because asitti public key ni barbaachisa waan ta'eef isa kanaaf jechaadha. Isa booda Boobiin kuni key generate godheera, public key generate godheera yookiin fi private keys generate godheera jechaadha. Bakka kanatti public key'n online irra jira jechaadha yookiin immoo bifa onlineetiin distribute ni ta'a jechaadha gara Aliisitti. Aliisi public key kana ni argata jechaadha. Public key'n kun already it is verified. It is verified waan ta'eef wanti intini jedhamu hin jiru jechuudha. Kanaaf key'n kuni generate edda ta'ee booda share ni ta'a jechaadha yookiin immoo gara Aliisitti ni ergama jechaadha. Gara Aliisitti ni ergama jechaadha. Share ni ta'a gara kanatti. Isa booda Aliisii yookiin immoo namni inni kuni public key kan Boobii fayyadameetu data ta'e yookiin plain text isa kana encrypt godha jechaadha. Isa booda cipher textiin generate ni ta'a. Cipher textiin kuni yaaddoo tokko malee distribute ni ta'a yookiin immoo share ni ta'a jechaadha gara Boobitti jechaadha. Kanaaf over unsecured channel or over unsecured channel the cipher text can be transmitted to the Bob. Then Bob receives this kind of the cipher text and he uses his private key and decrypts the message and recover the plain text. Asitti Bob data fudhate kana yookiin plain text the cipher text fudhate kana maal godha private key'n duruma generate ta'eera waan ta'eef private key kana fayyadamee decrypt ni godha jechaadha. Isa booda decryptioniin gaggeeffame booda plain textiin recover ni ta'a jechaadha. Original plain text inni kun jechaadha. Kana keessatti egaa kan nuti ilaaluu qabnu asymmetric encryptioniin key lama fayyadama jechaadha. Key private key public key dha jechaadha. Public key'n kun used for encryption and the private key for decryption jechaadha as keessatti. Kuni logical flow how the asymmetric encryption algorithm works. Kanaaf algoritmoota garaagaraa keessatti garaagara ta'uu danda'a garuu logical flow isaa kana fakkaata jechaadha. Egaa as keessatti garaagarummaan asymmetric encryption fi symmetric encryption algorithm wantoota kanadha jechaadha. In symmetric encryption algorithm there is one key for encryption and decryption.
But in asymmetric encryption, there are two kind of keys, which is public and which is public and private key. For the public key for the encryption and private key for decryption. Private key'n decrypt gochuudhaafidha. Public key'n immoo encrypt gochuudhaaf jecha daataa keenya asymmetric encryption keessatti jechaadha. Inni guddaani symmetric encryption keessatti rakkoo guddaani key distributionidha. Key distributionidha. Akkuma yeroo darbe ilaalle jechaadha. Duuba deebitanii ilaaluu dandeessu jechaadha YouTube irraati. Symmetric encryption keessatti key tokko qofadha. Key tokko kana yookiin immoo secret key kan jennu kana jechaadha. Private key kan jennu kana jechaadha. Distribute godhatu jalqaba jechaadha. Normal key kana, actual key kana yookiin immoo actual private key kana distribute godhatu jechaadha. Hiratu addaan qooddatu. Inni kuni gaafa addaan qooddatanii channeelii secure hin taane irraa kan inni deemuu danda'u jechaadha. Yeroo kana intercept godhamuu danda'a yookiin immoo security issue irratti rakkoo qaba jechaadha. Private key'n kun intercept ta'uu waan danda'uu fi by some kind of man in the middle attack or by some kind of eavesdropper it will be intercepted. Kanaafi intercept ta'uu waan danda'uuf yeroo sana kiin keenya yookiin immoo private kiin kun intercept yoo ta'e jidduu isaaniitti daataan decrypt ta'uu hin danda'a jechaadha. Kanaaf rakkoo guddaa qaba jechaadha. Kanaafi key distributioniin symmetric encryption keessatti rakkoo guddaadha jechaadha. Garuu asymmetric encryption rakkoo kana fura. Because actually private key'n asitti private key'n it should have to be kept in the sender side, in the receiver side and the sender side. So it cannot be shared over the insecure channel. Kanaafi private key'n sharing ta'uu jechaadha. Kan share ta'uu actual private key osoo hin taane kan yookiin immoo distribute kan ta'u public key kanadha malee private key miti asymmetric encryption keessatti. Kanaafi key distribution problem hin jiru jechaadha. Yaaddoon gaafa keyin distribute ta'u yaaddoon hin jiru jechaadha asymmetric encryption keessatti. Kanaaf problemii kana solvinii godha jechaadha. Kanaafi garaagarummaa xiqqaan jiru symmetric encryption keessa warroota kanadha jechaadha. Kanaa ol jiraachuu danda'a ni jira. Garuu inni guddaan key distribution problemii fi number of key dha jechaadha. So as keessatti egaa advantage of asymmetric key cryptography the first one is key sharing. Kana keessatti key sharing keessatti this asymmetric encryption does not require any exchanging of decryption keys. So it solves the symmetric encryption major flaws. Akkuma garraatti dubbanne jechaadha. Asitti key sharing hin jiru yookiin immoo private key sharing hin jiru as keessatti. There is no sharing of actual private key rather than sharing some kind of public key over insecure channel. Kanaafi private key yaaddoon private key intercept ta'a jennee kan yaaddoon ofii hin qabnu jechaadha as keessatti. Kanaafi symmetric encryption keessatti private key dha kan share ta'u. Asitti garuu private key miti kan share ta'u. Yookiin immoo distribute kan ta'u private key osoo hin taane public key dha jechaadha. Kanaaf there is no any kind of sharing the private key in the asymmetric encryption algorithm. So inni xaanu proof of ownership kana keessatti message decrypted with private key verifies the sender's authenticity. As keessatti symmetric encryption keessatti asymmetric encryption keessatti verification of sender yookiin immoo senderiin verify ni ta'a jechaadha. Who signs or it is used for verifying who signs the document. So information senderii guutummaan isaa yookiin immoo sender authenticity verify ni ta'a jechaadha. Kanaafi there is proof of ownership kan jennu jechaadha asymmetric encryption keessatti. So there is a authenticity. The authenticity of the user is verified in the asymmetric encryption.
Inni itti aanu stronger security. Stronger security compare gaafa gonnu jechaadha. Symmetric encryption keessatti wajjin jechaadha. Symmetric encryption keessatti key language'n yeroo baay'ee key language maximum key language'n 256 dha. Asitti garuu 4096 dha jechaadha. Kanaaf key language'n akkuma dabalaa deemu security'n illee yookiin immoo hammi security isaa yookiin immoo gahumsi security illee dabalaa deemaa jechaadha. Kanaaf security'n isaa illee strong dha jechaadha. Inni itti aanu temper resistance. Inni kuni resist ni godha jechaadha. Data modification yookiin immoo attackeriin kamiyyuu akka inni intercept hin goone yookiin data akka inni intercept godhee modify hin goone resist ni godha jechaadha. Man in the middle attack yookiin immoo eavesdropper garaagaraa resist ni godha jechaadha. Kanaaf gahumsa guddaa qaba asirratti jechaadha. Asymmetric key cryptography kun yookiin immoo asymmetric encryption algorithm kun jechaadha. Kanaaf compare gaafa goonu it is more robust when we comparing with this asymmetric encryption algorithm with that of the symmetric encryption algorithm. Kanaaf baay'ee gahumsa qaba jechaadha. Kanaaf algoritmiin nuti ilaallu as keessatti algoritmii gosa lamadha. Algoritmii asymmetric encryption keessatti jechaadha. Diffie-Hellman algoritmii fi Rietvest-Shamir-Adleman algoritmii jechaadha. Algoritmoonni kunneen lamaan algoritmoota asymmetric encryption algorithm jechaadha. Already algoritmii symmetric algorithm ilaalleerra. Symmetric algorithm kan akka AES, kan akka DES, kan akka triple DES ilaalleerra jechaadha. Algoritmoonni asymmetric encryption immoo muraasni warra kanadha jechaadha. Diffie-Hellman algorithm and Rietvest-Shamir-Adleman algorithm jechaadha yookiin RSA algorithm kan jennu kanadha jechaadha. Kana keessatti Diffie-Hellman algoritmiin it is used to exchange shared key over insecure channel. Inni kun key exchange dhaafidha. Kan inni fayyadu jechaadha. Diffie-Hellman algoritmiin major purpose isaa yookiin immoo kaayyoon isaa inni guddaan key exchange gochuudha. Key exchange gochuudha jechaadha. RSA'n immoo yookiin immoo Rietvest-Shamir-Adleman algorithm kan jennu kun immoo is one of the most widely used encryption and decryption algorithm inni kun immoo encrypt decrypt gochuudhaafidha. Gaheen isaa inni guddaan jechaadha. Encrypt and decrypt gochuudha jechaadha. Key generation jira. Sana booda encryption fi decryption dhaafidha jechaadha. Hojiin isaa inni guddaan. Garuu Diffie-Hellman algoritmiin exchange gochuudhaafidha. Malee encrypt and decrypt gochuudhaaf miti jechaadha. Data encrypt yookiin decrypt gochuudhaaf osoo hin taane only for the purpose of key exchange. But RSA is one of the most widely used for decryption and the encryption of the message. So, Diffie-Hellman algorithm was proposed by those kind of scholars Whitfield Diffie and Mart Hellman in 1976. Kanaaf jalqabuma kan isaan kan inni propose ta'e Diffie-Hellman algoritmiin kun yookiin DH algoritmiin kun namoota kana lamaanidha jechaadha. Bara 1976 keessa namoota kana lamaaniin propose kan inni ta'e hojiirra kan inni oole jechaadha. Warra kanaanidha. So kanaaf it depends or it based on modular exponentiation and discrete logarithm. Kanaaf mathematical operation keessa yookiin immoo mathematical function keessa kan inni irratti hundaa'u modular exponentiation and discrete logarithm wantoota kana irratti hundaa'a jechaadha. Ni ilaalla. Kanaaf it enable two parties to securely establish a shared secret key. Kanaaf paartiin lamaan yookiin senderii fi receiveriin tokko bifa icciitii ta'e yookiin immoo bifa secure ta'eedhaan shared secret key yookiin immoo secret key akka isaan share godhataniif isaan dandeessisa jechaadha. Kanaaf it works over insecure communication channel. Kanaaf publicly the public key can be shared over insecure channel. So kanaaf inni kuni Diffie-Hellman algoritmiin kun haala kanadha jechaadha. Kanarratti hundaa'a jechaadha. Kanaaf Diffie-Hellman algoritmiin it based on modular exponentiation and the discrete logarithms. Kana keessatti gaa yoo ilaalle jechaadha asirraatti diyaagiraamii kanarraa jechaadha. Diyaagiraamii kanarraa yoo ilaalle isinitti mul'achuu dide. Egaa asirratti jechaadha fakkeenyaaf Alice and Bob jira. Namoota lamatu jira jechaadha. Diffie-Hellman akkamitti akka hojjetu jechaadha asirratti. Asirratti egaa
waa lama irratti hundaa'u isaan kun jalqaba jechaadha. Kan isaan irratti walii galuu qabanii inni jalqabaa Diffie-Hellman algoritmii keessatti jechaadha. Inni jalqabaa Boobiif Aliin kuni they should have to agree on two kind of numbers. The first one is P which is called P numbers or prime numbers and G generator or base numbers. Wantoonni kun wantoota lama irratti jechaadha kan isaan agree ta'uu qaban jalqaba irratti walii galuu qaban jechaadha. So inni jalqabaa P'dha inni itti aanu G'dha jechaadha. Wantoota kanarratti walii galuu qabu. Isa booda Ali and Bob, Aliinis kana beekaa, Boobis kana beekaa jechaadha. Inni kuni publicly available yookiin immoo ni jira jechaadha. Qaamni kamiyyuu yookiin eavesdropper yookiin immoo man in the middle attack namni qaamni kamiyyuu arguu ni danda'a jechaadha. Wanta kana. Kanaafi isaan kana lamaan irratti walii galuu qabu jechaadha jalqaba. Isa booda maaltu ta'a? Isa booda Aliinis Boobis ni beeka waan ta'eef P and G kanarraatii maal godhu? Private key select godhu jechaadha. Kanarra dhaabbatanii private key mataa isaanii select godhu. Private key'n kuni just any kind of random numbers waan ta'e select godhu jechaadha. Kan icciitii isaanii ta'e private key yookiin immoo private value ta'e select ni godhatu jechaadha. Fakkeenyaaf Aliini yookiin immoo Aliisiin A yookiin private key yookiin immoo private value A select godhateera. Boobis B select godhateera jechaadha. Inni kuni private value dha. Qaamni kamiyyuu arguu kan hin dandeenye jechaadha. Eenyuyyuu inni kuni saayidii mataa isaanii irratti select godhatu jechaadha. Sana booda maal godhu? Asirraatii public key Aliin public key generate godhachaa jechaadha. Boobis itti aanee public key generate godhata jechaadha. Bifa kanaan jechaadha. G the power of A module of P. Koodii kana fayyadamee yookiin immoo foormulaa kana fayyadameeti kan inni public key generate godhu jechaadha. Inni kunis foormulaa gosa tokko fayyadamee Boobis public key generate godhata jechaadha. G the power of B module of P fayyadamee jechaadha. B'n kun private value dha jechaadha. Kanarraa public key generate edda godhanii booda maal godhu? Public key kana exchange wal godhu jechaadha. Channelii irra yookiin channelii kanarra exchange wal godhu jechaadha. Public key kana exchange wal godhu. Edda exchange wal godhanii maal godhu? Isa booda private key mataa isaanii compute godhatu jechaadha. Calculate godhatu. Private key. Private key'n kuni inni asii fi inni asii garaagaradha. Inni kuni random number yookiin immoo random value yookiin is a private value used for calculating public key dha. Malee isa kana miti jechaadha. Inni kun asitti argamu kuni it is a private key used for encrypting the message. I mean decrypting the message. Message keenya decrypt gochuudhaaf kan nuti fayyadamnu yookiin message decrypt gochuudhaaf kan isaan fayyadamani private key dha malee private key asii kana miti jechaadha. Garaagarummaa qaban nasiif hin nasii. This one is any kind of value that is used to generate the public key. But this one is a private key used for decryption. Asirra dhaabbatee Boobis private key mataasaa, Aliisiinis private key mataasaa generate godhata jechaadha. Private key lamaan isaanii wal fakkaataadha garuu. Private key lamaan isaanii wal fakkaataadha jechaadha. Gosa tokko private key isaanii. Kanaafi edda private key'n generate godhatanii booda algoritmiin inni kaan asymmetric algoritmiin apply ni ta'a jechaadha asirratti. AC ta'uu danda'a, DC ta'uu danda'a, triple DC ta'uu apply ni ta'a jechaadha. Key'n kun lamaan generate ta'ee jechaadha. Key'n kun lamaan the same dha. So in Diffie-Hellman algorithm key'n exchange ni ta'a. Sana booda the same key'n generate ni ta'a jechaadha. Kanaaf Diffie-Hellman algoritmiin kan inni fayyadu key generationiidhaafidha jechaadha. Yookiin immoo key generate gochuudhaafidha jechaadha. Tokko kana. Lammaffaan immoo key exchange gochuudhaafidha. Key exchange gochuudhaafidha. Asitti key lamaan public key'n edda generate ta'ee booda maal ta'e? Exchange ta'e. Gidduu isaaniitti. Edda exchange ta'ee asirratti Bob, Aliin
public key kan Bob fayyadamee kan inni private key generate godhate. Asitti Bobis kan Alice public key fayyadameeti kan inni private key generate godhate jechaadha. Kanaafi private key'n lachanuu kan inni derived ta'e maalirraati? Public key walwalii isaanii irraati jechaadha. Kanaaf kanaan hojjetaa jechaadha. Actually gara calculationitti yoo galle jechaadha. Fakkeenya fudhannee as keessatti egaa on the first part two party or two parties should have to be agreed on the two numbers. The first one is prime number and base or generator number which is called G. Asitti jechaadha. Otoo waliin galiin yookiin immoo otoo jalqaba message waliin ergiin maal ta'uu qabu? Message otoo waliin ergiin dura maal ta'uu qabu? Maal gochuu qabu? Kana lamaan irratti walii galuu qabu jechaadha. Prime number fi G irratti walii galuu qabu jechaadha. Edde kana beekanii kanarra dhaabbataniiti kan isaan message isaanii yookiin immoo kan isaan public key exchange wal godhan fi sana booda private key generate godhatan jechaadha. Kana keessatti egaa assume we have prime number 23 or prime number P23 and the base or generator G which is equals to 5. As keessatti egaa akka fakkeenyaatti Alii fi Bob waliin haasa'uu barbaadanii sana booda akka fakkeenyaatti prime number 23 fi base yookiin immoo generator yookiin G kan jennu 5 fayyadamanii haa jennu. Kana lamaan isaanii yoo beeku sana booda maal godhuu itti aananii lachanuu qofaa isaaniitti yookiin immoo Aliisiinis Boobis maal godhaa? Private key yookiin immoo private value choose godhata jechaadha. Lachuu choose godhatu yookiin immoo ni filatu. Fakkeenyaaf Aliini private key A which is equals to 6 filate. Bob immoo 15 filate yookiin immoo 15 filate. Kuni private key yookiin immoo private value isaaniiti jechaadha. Inni kun sharing ta'u. Inni kun isaan bira tura sharing ta'u. Yoo share ta'e yookiin intercept yoo ta'e compute ta'uu waan danda'uuf private key yookiin immoo decryption key compute ta'uu waan danda'uuf inni kun gidduu isaaniitti sharing ta'u yookiin distributing ta'u jechaadha. Inni kun isaan bira tura. Isaan biratti bifa security yookiin bifa iccitawaa ta'eetiin isaan bira tura jechaadha. Isa booda isaan kun lamaan isaaniiyyuu kii kana lamaan select ni godhatu jechaadha. Kii iccitawaa ta'e yookiin value icciitii ta'e kana select ni godhatu jechaadha. Sana booda public key generate godhatu. Public key immoo fakkeenyaaf Aliini moodii kana fayyadame yookiin immoo formulaa kana fayyadame public key generate godhata. G is power of A modulo of P. Formula kana fayyadame kan inni generate godhatu public key dha jechaadha. So 5 the power of 6 modulo of 23 which is equals to 8. Kana keessatti 5 G dha. G the power of A and 6 dha. Asitti kan aliiti jechaadha. Yookiin kan aliisiiti jechaadha. Modulo of 23 moduli beektu the remainder when we divide 5 the power of 6 by 23 we got the remainder 8 jechuudha. Kana keessatti remainderiin kana 8 dha jechaadha. Kanaafi this value is a public key of the Alice. Public key Alice jechaadha inni kun. Isa booda Alice generate godhateera public key isaa. Akkasuma Bob illee formulaa gosa tokko fayyadameeti kan inni public key generate godhatu jechaadha. Isa booda public key generate edda godhatanii booda maal godhu? Exchange wal godhu. Kana lamaan jechaadha. Exchange wal godhu. Kana lamaan exchange wal godhu. Public key kana exchange wal godhu. Isa booda public key'n kun exchange edda ta'ee booda maal godhaa? Asirra dhaabbatee lamaan isaaniiyyuu asirra dhaabbatanii edda exchange wal godhanii private key yookiin immoo decryption key generate godhatu jechaadha. Asirratti fakkeenyaaf Alice
boobs public key fayyadamee egaa boobs public keyin Alice bira dhufeera. Alice public keyin immoo boobs bira dhufeera waan ta'eef Alice uses the public key of the Bob's and try to generate or drive the private key or his private key. Asitti egaa private key kan Alii yookiin kan Alice which is equals to Bob's public key the power of A jechuun ishee kana secret value ishee kanadha. Which is mode of P is nothing but this one 23 which is equals to this one, then he gets 2. This one is a secret key of the Alice. Akkasuma Bob illee foormulaama isaa fayyadamee foormulaama kana fayyadamee garuu asitti kan Bob Alice public key dha jechaadha. Kanaafi K which is equals to K is nothing but is a decryption key. This one is a decryption key which is equals to Alice public key the power of B is nothing but this one the private values that is selected during the generation of these key values or the private values. Then kana fayyadamee the power of B mode of P is nothing but this one kana jechaadha isheen P ni isa booda maal godha 8 the power of 15 then mode of 23 yeroo kana hirru remainder kana arganna jechaadha. Remainder isheen kuni key dha jechaadha. Isheen kun decryption key dha jechaadha. Asitti Boobis key lama argate Alicenis key lama argate jechaadha. Isheen kun decryption key they are the same. Asitti egaa keyin gosa tokkotu kan fayyadamne jechaadha. Asitti private key asitti private key asitti private key asitti isaan kun lamaanii private key dha jechaadha. Private key kun decrypt ni godhu jechaadha. Data keenya decrypt ni godhu jechaadha. So algoritmii kamiyyuu algoritmii symmetric algoritmii fayyadamne decrypt ni goona jechaadha data keenya key kanaan jechaadha. Kanaafi Diffie-Hellman algoritmiin bifa kanaan hojjetaa jechaadha. Jalqaba two parties should have to be agreed on two numbers which is prime numbers and the base numbers. After that they choose two kind of values or which we call the private values on their own side. Then based on that values they try to compute the public key. Then after they computed the public key they shared their public key over in secured channel. After that by using their public key they try to compute or drive their private key which we call the decryption key jechuudha. Sana booda decryption key kun decrypt gochuudhaaf fayyada jechaadha. Data decrypt yookiin message decrypt gochuudhaaf fayyada jechaadha. Bifa kana fakkaata jechaadha Diffie-Hellman algoritmiin. Kiluu ta'e argattanitti hojjedhee yaada kanarraati. Kanaafi advantagein Diffie-Hellman algoritmiin maal inni yoo jennee ilaalle the first one is forward secrecy. Forward secrecy kan nuti jennu sessionii tokko qofaaf fayyada jechaadha. Key value isaan fudhatan asitti fakkeenyaaf asitti key value A fudhataniiru jechaadha. Asitti amma fakkeenyaaf B fudhateera. Kuni sessionii tokko qofaaf fayyada malee sessionii biraadhaaf hin fayyadu jechaadha. Amma fakkeenyaaf message tokko kana fayyadamanii key value kana fayyadamanii walii erganii yoo ta'e message lammaffaa walii erguu yoo barbaadanii kiin kun intercept yoo ta'e kii isa kaan irratti intercept hin ta'u. Kii isa kaan irratti yookiin immoo message isa kaan walii ergan irratti dhiibbaa hin qabu jechaadha. Sababiin isaa ishiin kuni sessionii tokko qofaaf fayyadamti yookiin immoo sessionii tokkoof fayyadamti malee irra deebi'amee hin fayyadamu jechaadha. Irra deebi'anii fayyadamuun hin danda'amu jechaadha. Randomly jedhaniitu waan ta'uuf kun. Kanaaf lammaffaa irratti yookiin immoo isa 2 3 4 5 erguu danda'u walii erguu danda'u message isaa walii erganii keessatti irra deddeebi'amee hin fayyadamu inni kun. Kanaaf jecha forward secrecy kan nuti jennuuf jecha to ensure past session remains secure even if the key is compromised. Kanaaf kiin duraa yookiin kii duraa fayyadamanii waan message waan exchange waliin gooneef kiin tokko yoo compromised ta'e kii isa kaan irra yookiin immoo message isa kaan irratti dhiibbaa hin qabu jechaadha.
Kanaaf each key or each the key value or private value is used only for one session. So if one key is compromised, it have no any impact on another message. Kan jennuuf jechaadha. Kanaaf forward secrecy dha jechaadha. Kan biraa no prior communication. No prior communication. That means two party will not know each other before. Dura yookiin otoo waliin galiin dura otoo communicate waliin godhiin dura namoonni yookiin qaamni lachuu wal beekuu dhiisuu danda'u jechaadha. Wal beekuu dhiisuu danda'u jechaadha. Sababiin isaa G&P irratti walii galu waan ta'eef jalqaba. Sana booda independently they choose their own private values, then they derive their public key and they exchange their public key. Kanaafi paartiin lamaan waliin beekan jechaadha. Paartiin lamaan waliin beekan jechaadha. Yeroo public key kana exchange wal godhanii identitiin paartii lamaanii hin jiru as keessa. Yookiin immoo digital signature kan jennu hin jiru jechaadha as keessatti. Kanaaf jalqaba ani abaluudha, ani abaluun jedhama, maqaan koo akkasii eessarraatii, bakka kanarraatii, digital certificate koo kana kan jedhamu hin jiru jechaadha jalqaba. Kan isaan irratti haasa'anii yookiin dursanii walii galan hin jiru as keessatti. Kanaaf there is no any prior communication. Kan jennu kanaafidha jechaadha. Kanaaf advantage isaa inni jalqabaa isa kanadha jechaadha. Inni taanu limitation yookiin disadvantage isaati. As keessatti egaa disadvantagein Diffie-Hellman algorithm kuni does not authenticate either party involved in exchange. Paartiin lachuu waliin beekanii kan jennuu fi as keessatti jechaadha kanaafidha. Does not authenticate two parties during the key exchange. There is no verification. Kan jennuuf jechaadha. Kanaafi paartiin lachuu waliin beekani. Authenticates hin ta'an yookiin immoo eenyutu dookumentii kana saayin godhe, eenyutu immoo dookumentiin kun eessarraa dhufee kan jedhu wanti ifa ta'e hin jiru jechaadha isaan gidduutti. Callisaniituma key exchange wal godhu malee algoritmii kana keessatti jechaadha. Kanaafi there is no any kind of authentication. There is no any kind of authentication kan jennuuf jechaadha. Kanaafi egaa asitti it cannot be used to encrypt and decrypt message. Encryptioniidhaaf decryptioniidhaaf hin hojjetu jechaadha. Akkuma jalqaba kaasne jechaadha. Decrypt gochuudhaaf encrypt gochuudhaaf hin hojjetu jechaadha. Kan inni hojjetu only for key exchange. It cannot be used to digital signature or used for digital signature. Digital signature illee fayyadu jechaadha. Digital signature. We don't know who signs this document. Or two parties don't know who is the signer. Verification yookiin immoo authentication paartii lamaanii hin beekamu jechaadha. Qaama lamaanirrayyuu authentication hin jiru jechaadha. Yookiin immoo waliin beekanii akka jechuu ta'e jechaadha as keessatti. Isuma jalqaba kanarratti ibsine jechaadha. Kana jechuun digital signature hin jiru. Garuu RSA'n digital signature ni qaba. Yookiin immoo authenticity of the user verify ni godha jechaadha. Kanaaf verification akkasii Diffie-Hellman algoritmii keessa hin jiru. Algoritmiin kun algoritmii key qofa exchange gochuudhaafidha kan inni jalqabuma propose ta'ee jechaadha. Kaayyoon isaa kanadha jechaadha. Kanaaf forward secrecy. Forward secrecy there is no prior communication and it does not authenticate any either of the two parties and it cannot be used for digital signature. There is no verification of the parties. Inni taanu gaa RSA dha. RSA'n kun immoo namoota sadiini kan inni just propose ta'e yookiin immoo invent kan inni ta'e jechaadha bara 1977. Namoota sadan kanaanidha. Rivest, Shamer and Adleman kan jedhaman kana sadanii jechaadha. Iskoolaarota kana sadanii kan inni invent ta'e 1977 keessa jechuudha. History isaanii dubbisuu dandeessu.
Egaa RSA'n inni kuni kan inni irratti hundaa'u inni garasii prime number irrattidha. Yookiin immoo generatorii fi prime number irratti. Inni kuni garuu factoring large prime number irratti kan inni hundaa'u. Sagarasii keessatti yookiin immoo Diffie-Hellman algoritmii keessatti kan inni hundaa'u G and P irrattidha yookiin immoo modular exponentiation irratti kan inni hundaa'u jechaadha. Inni kun garuu kan inni irratti hundaa'u factoring large prime number irrattidha jechuudha. Kanaaf kana keessatti private and public key generation ni jira. Kun lamaan garuu kan inni generate ta'u large prime number kanarraa jechaadha. Prime number yookiin immoo large prime number lamarraa jechaadha kan inni generate ta'u. Public key and private key. Kana keessatti anyone with the public key can encrypt, but only the private key can decrypt. Kan private key qabu decrypt ni godha, kan public key qabu encrypt ni godha jechaadha. Kanaaf messaging keenya RSA keessatti public key'dhaan encrypt ni ta'a, private key'dhaan immoo decrypt ni ta'a jechaadha. Kun just the logical work of the asymmetric encryption algorithm. So as keessatti egaa key size RSA 2048 or 1496 dha. Biitii kana fayyadamaa jechaadha. Kii leengeezii hanga kanaa fayyadamaa jechaadha. Asymmetric keessatti kii leengeezii ilaallee jirra. Kii leengeezii akkamii akka inni fayyadamu, IS'n desiinii kii leengeezii akkamii akka fayyadamu jechaadha. Fakkeenyaaf IS'n 128, 192 and 256 kii leengeezii fayyadama jenneerra. Inni kun garuu typically it uses this kind of key language 2048 and 4096 biitis key language yookiin immoo key size fayyadamaa jechaadha. As keessatti egaa it uses secure web browsing like secure socket layer and transport layer security. Warreen kana fayyadama jechaadha. In order to share some kind of data over the internet or over the network, it uses these security protocols. Warra kana fayyadama jechaadha RSA'n kun. Kanaaf egaa akka fakkeenya yoo fudhannee ilaalle foormulaa inni fayyadamu yookiin akkuma Diffie-Hellman algoritmii akkamitti akka inni hojjetu yoo ilaalle jechaadha. Asitti RSA algoritmii bifa kanaan kan inni hojjetu yookiin immoo bifa kanaan kan inni hojjetu jechaadha. As keessatti egaa paartiin lamaan yookiin immoo receiverii fi senderiin tokko waliin haasa'uu gaafa barbaadan inni jalqabaa 2 prime numberii jira jechaadha. 2 prime numberii choose godhu jechaadha. 2 prime numberiin kuni akka fakkeenyaatti asirratti P and Q haa jennu asitti. P and Q'n 2 prime numberiidha haa jennu. As keessatti egaa P and Q'n kuni as keessatti 2 prime numberiidha. Kanarratti walii galuu jalqaba isaanis. Kana keessatti egaa algoritmiin kun maal godhaa? Calculate godha n calculate godha jechaadha. N bifa kamiin calculate godha? N which is equals to P times Q dhaan jechaadha. Isaan kana lamaan kana fayyadamee calculate godha jechaadha. Sana booda N is the module of both public and private key waan ta'eef booda waan fayyadamnuuf N generate ni ta'a jechaadha. N is a number that we get by multiplying P and Q, 2 prime numbers. Booda akka moojuliitti waan fayyadamnuuf jechaadha. Kana keessatti egaa step lammaffaarratti algoritmiin kun maal godhaa? Phi kana fayyadama jechaadha. Phi of n kana. Phi of n kuni it is a mathematical function. One parameter mathematical function, or it is what we call the Euler's totient jennee kan waamnu jechaadha. Euler's totient kuni bifa kanaan kan inni calculate ta'u. P minus 1 times Q minus 1 bifa kanaan jechaadha. Euler's totient kuni any value of just any value that is counted from 1 to n jechuudha. From 1 to n. Lakkoofsa kamiyyuu ko'oo piraayimii n kan ta'e yookiin immoo isa kanaaf prime numberii kan ta'e ko'oo prime numberii kan ta'e tokko hanga n kanaati jechaadha. N kanaati jechaadha.
Euler's quotientiin kun yookiin immoo functioniin kun phi of n kun tokko kaasee hanga n tokko kaasee hanga n ta'anii garuu tokko kaasanii hanga n kun ko'oopiraayimii kanaa ta'uu qabu jechaadha. Ko'oopiraayimii kanaa ta'uu qabu jechaadha. Fakkeenyaaf n kun 5 yoo ta'e tokko hanga 5 jechaadha. Tokko hanga 5 tokko 3 5 jechaadha. Tokkoo fi 3 kun ko'oopiraayimii 5 jechaadha. 5 dabalatu garuu tokkoo fi 3 jechaadha. 5 ko'oopiraayimii 5 waan taaneef tokkoo fi 3 qofa. Kanaaf hanga n deema jechaadha. Kana keessatti egaa phi of n calculate ni ta'a bifa kanaanii isa booda publiciin select ni ta'a jechaadha. Publiciin immoo formula kanaan select ta'a. Formula kanaan GCD of E, phi of n which is equals to 1. Phi of n arganneerra ko'oopiraayimii walii ta'uu qabu jechaadha. E fi phi of n garuu GCD isaanii tokko kan ta'e jechaadha. Fakkeenyaaf phi of n fakkeenyaaf 5 yoo jenne GCD isaanii tokko ta'uu yoo qabaate yookiin immoo tokko ta'uun dirqama erga ta'eeti iin keenya maal ta'uu qaba 1 is less than e is a public key, e is less than phi of n. Kana jidduu barbaanna jecha phi of n keenya 5 dha. So 1 is less than e is less than phi of n. But phi of n and the e should have to be co-prime. That means GCD of E, phi of n should have to be 1. Tokko ta'uu qaba jechaadha. Kana keessatti maal ta'a reemmaga phi of n keenya 5 yoo ta'e E keenya maal ta'uu qaba? E keenya maal ta'uu qaba? 1 is less than jenneera waan ta'eef E is less than phi of n. Kanaaf tokko yoo jenne tokko hin ta'u. Lama yoo jenne lama ko'oopiraayimii phi of n miti. Sadi yoo jenne sadiin ta'a jechaadha. Kanaa ol deemuu hin qabnu jechaadha. Kanaaf phi of n keenya sadi ta'a jecha akka fakkeenyaatti. So GCD of 3, 5 which is equals to 1 waan ta'uuf jechaadha. Kanaaf kanarra dhaabbanneeti foormulaa kana fayyadamnee kan nuti E yookiin public key calculate goona jechaadha. Phi of n erga arganne E barbaanna jechaadha. E'n immoo GCD of E, phi of n which is equals to 1 where E is in the range of this one. In the range of this one. 1 is less than E or in the range of or between 1 and phi of n jechaadha. Tokkos miti phi of n's miti garuu gidduu tokkoo fi phi of n kan ta'e E dha jechaadha. Sana booda maal goona eddee phi of n eddee E'n yookiin immoo public key'n generate ta'ee booda private key dha jechaadha kan nuti calculate goonu. Private key'n immoo bifa kanaan calculate kan inni ta'u. E dot D modulo of phi of n which is equals to 1 jechaadha. E'n kuni public key dha. D'n kuni private key dha. Modulo of phi of n dha. Phi of n qabna already calculate goone irra asitti. Bifa kanaan dha jechaadha. Yoo barbaanne immoo shortly formula kana fayyadamuu dandeenya yoo barbaanne jechaadha. Formula kana fayyadamuu dandeenya yoo barbaanne jechaadha. Formula ishee kana fayyadamuun ni danda'ama jechaadha. Ishee kana. D which is equals to 1 plus k times phi of n over E. K'n keenya eessarraa kaasa 0 irraa kaasee hanga E deema jechaadha. Phi of n fayyadamnee D which is equals to 1 plus k times phi of n over A over E. K'n keenya maal ta'uu qaba 0 irraa kaasee deemnaa jechaadha. Bifa kanaan barbaaduu dandeenya jechaadha. Yeroo kana garuu D'n keenya decimal number yoo ta'e hin ta'u jechaadha. Because you should have to get a constant number which is the whole number. Ta'uu qaba jechaadha D'n keenya. Decimal number ta'uu hin qabu. Fakkeenyaaf 1.5 2.5 naan ta'uu hin qabu jechaadha. Wayii 2 wayii 3 wayii 4 whole number ta'uu qaba jechaadha. Integer number kan jennu jechaadha. Kanaan formulaa kanaan barbaaduu dandeenya jechaadha. This multiplicative inverse dha. Multiplicative inverse dha. Because D is a multiplicative inverse of or modular multiplicative inverse of the E. So formulaa kana fayyadamne D yookiin immoo private key encryption key ishee jennu kana barbaadna jechaadha. Edde kana barbaanne booda D kana edde barbaanne booda maalidha kan itti fufnu encryption and decryption dha jechaadha.
Encryption and decryption immoo bifa kanaan message ta'e nuu kenname fakkeenyaaf amma assume we have a message M. In order to encrypt the message M by using the generated private key and the public key over here, we use this formula. Kana fayyadamna jechaadha. Public key fi private key generate ta'e asitti generate gooneerraa public key private key encrypt and decrypt gochuudhaaf formula asitti barraa'e kana fayyadamna jechaadha. Fakkeenyaaf encrypt gochuudhaaf message M yookiin immoo message ta'e jira. Encrypt gochuudhaaf algoritimiin kun maal fayyadama? Kana fayyadama jechaadha. The ciphertext which is equals to M is the power of E mod of N. E'n kuni public key dha. Ishee kana jechaadha. Because messaging kan inni encrypt ittiin ta'u public key waan ta'eef C which is equals to this ciphertext jechuudhaan biraa miti. C which is equals to M is the power of E mod of N. Message the power of public key modulo of or modular of N jechuudha. N'n waan biraa miti ishee kanadha. Isa booda decrypt gochuudhaaf immoo formula kana fayyadamna jechaadha. Decrypt gochuudhaaf D kooma N fayyadamna jechaadha. N'n kun modular of N jechuudha. Modular of N jechaadha. Modular of N dha. D'n private key jechaadha. Ciphertext kanarraati kan nuti plain text recover goonu jechaadha. Isa booda maal ta'a M which is equals to ciphertext the power of D modulo of or modular of N jechuudha. Isa booda D kun private key decrypt gochuudhaaf jecha ciphertext keenya formula kana fayyadamna jechaadha. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne asitti egaa amma fakkeenya siin fudhadhee yoon ilaale jechaadha asitti given two prime numbers P17 Q19 and the message 9 calculate the public and the private key in RSA algorithm. Then encrypt and decrypt the message using RSA keys. Key generate goone irratti dhaabbanne kan nuti message kana encrypt and decrypt goonu jechaadha. P and Q nu kennameera. Egaa Alice and Bobin kanarratti jechaadha isaa walii galu jalqaba. RSA algorithm keessatti jechaadha. Isa booda egaa asirratti akkuma isin argaa jirtanii prime numberii P and Q kennameera, message kennameera. Isa booda public key dha kan calculate goona asirratti jechaadha. Garuu isa dura maal gochuu qabna? Kan nuti calculate gochuu qabnu N argachuu qabna. Isa booda phi of N argachuu qabna jechaadha. N argachuu qabna, phi of N argachuu qabna jechaadha. N argachuudhaaf warreen kana lama walitti baay'isna. N arganneera. Isa booda phi of N immoo tokko isaaniirraa Q fi P irraa tokko hir'isna. Isa booda multiply walitti goona jechaadha yookiin immoo walitti baay'isna jechaadha. Isa booda 288 arganneerra 288 jechuudha. Sana booda maal goona? Public key choose goona jechaadha. Public key immoo isinitti meera akkuma sila ilaalle jechaadha. GCD yookiin co-prime phi of N duukaa co-prime kan waliin ta'anii fi GCD isaanii tokko kan ta'edha jechaadha. Asirratti egaa akkuma argaa jirtanii 288 co-prime kanaa kan ta'e GCD isaanii immoo tokko kan ta'e 5 dha jechaadha. 5 dha jechaadha. 5 dha jechaadha. Isa booda iin keenya yookiin public key'n keenya 5 dha. Isa kana meeqarraa kaatanii ilaaluu dandeessu? Tokkorraa kaatanii ilaaluu dandeessu. Tokkorraa kaatanii yoo ilaaltan ni argattu jechaadha. The smallest number that is co-prime to 288 starting from 2 jechuudha. The reason is why it should have to be between 1 and 5 of N dha. Iin keenya jechaadha yookiin public key'n keenya waan ta'eef 1 is less than E is less than 5 of N waan jenneef jechaadha. Tokko ta'uu hin danda'u. 5 of N ta'uu hin danda'u jechaadha. Tokkorraa kaasne osoo hin taane lamarraa kaasneeti kan nuti ilaallu jechaadha. Lamarraa kaasne hanga 228tti barbaannaa jechaadha. Co-prime kan waliin ta'anii fi GCD isaanii immoo tokko kan ta'e jechaadha. Lama jennaan lama silayyuu ta'uu hin danda'u. Co-prime miti 288 fi lama co-prime walii miti. Bira dabarraa 3 jenna jechaadha. 3 ilaalla. 3 fi 288 co-prime dhamu co-prime miti. GCD isaanii immoo tokkodha jennee ilaalla jechaadha. Co-prime yoo ta'e GCD isaanii tokkuma ta'a jechaadha. Isa booda inni ta'uu ta'e hin dabarraa jechaadha. Isa booda 4 ilaalla. 4 akka midhaan isa booda 5tti dabarraa jechaadha. 5 akka midhaan ilaalla. 5 hin ta'uu ta'e 5 fudhannaa jechaadha. Fakkeenyaaf as keessatti 5dha jechaadha. Co-prime walitti 5 fi
2028 jechaadha. Isa booda edda argannee booda maal goona private key barbaadna jechaadha yookiin immoo private exponent D kan jedhamu barbaadna jechaadha. Kun decryption key dha. Isa booda bifa kanaan kan nuti barbaadnu akkuma sila isinitti hime foormulaa kana fayyadamuu dandeessu isa kana jechaadha. Isa booda kiin keenya yookiin immoo D'n keenya 173 dha jechaadha. 173 dha. So public kiin keenya E, N dha jechaadha. 5,323 dha jechaadha. 323 jechuun waan biraa miti ishee kanadha. N dha jechaadha. E'n immoo public key dha. Isa booda private key keenya immoo D dha. D, N dha jechaadha. D'n keenya kunoodha jechaadha. Private key, kanadha jechaadha. Kana fayyadamneeti kan nuti encrypt and decrypt goonu jechaadha. Encrypt gochuudhaaf public key fayyadamna, decrypt gochuudhaaf private key fayyadamna jechaadha. So message nu kenname asitti M9 dha waan ta'eef M9 kana encrypt gochuudhaaf isa kana fayyadamna jechaadha asitti. Because private key public key generate godhan irra waan ta'eef kana fayyadamne formulaa kana encrypt goona jechaadha. Akkasumallee decrypt gochuudhaaf asitti kana fayyadamna jechaadha. Ciphertext the power of D. D is private key, then module of N. Isa booda ciphertext arganna asitti plain text arganna asitti ciphertext arganna jechaadha. Kanarraati egaa calculate gaafa gootanii bakka bubbustanii calculate gaafa gootanii 263 keenya kun himaa inni ciphertext dha jechaadha. Scrambled text dha. Asitti egaa gaafa ciphertext kana deebinee immoo gara plain textiitti jijjiirru it should have to be similar with this one. So gaafa sana kan arganna jechaadha. Isa booda Bob yookiin immoo receiverii decrypt godheera jechaadha. Decrypt godhee plain text original plain text recover godheera jechaadha. So bifa kanaan RSA algorithm kan inni hojjetu jechaadha. Formulaa kana tidha kan nuti ilaallu jechaadha. As keessatti RSA algoritmiin bifa kanaan kan inni hojjetu jechaadha. Asitti samarii bifa samariidhaan keenya kan inni isinii kaa'ee jechaadha. Asitti public key'n kanadha, private key'n kanadha, encrypted message kanadha, decrypted message the original message dha jechaadha. Bifa kanaanidha jechaadha kan inni hojjetu RSA algoritmiin. So kiluu kanarra dhaabbatanii yookiin immoo hintii kanarra dhaabbatanii kan biraallee hojjechuu ni dandeessu jechaadha. Egaa pros of RSA yookiin advantage'n RSA inni jalqaba strong security dha. Security isaa strong dha. Compare gaafa goonu jechaadha. Algoritmoota warra kaan wajjin gaafa compare goonu strong security dha. Inni itti aanu versatile dha. Because digital signatureefis ni fayyada, encryptis ni godha, decryptis ni godha waan ta'eef functioning isaa it is versatile. Inni itti aanu widely adopted dha. Yookiin immoo applicationiiwwan garaagaraa keessatti cryptographic system garaagaraa keessatti ni hojjeta jechaadha. Kanaaf baay'ee security guddaa waan qabuuf iddoo kamittuu yookiin immoo applicationiiwwan garaagaraa keessatti trustedidha yookiin amanamaadha. Inni itti aanu public key infrastructure keessatti yookiin immoo public key infrastructure jechuun it is nothing but it's just a framework. It's a framework that used for storing some kind of digital certificate because digital certificate have some kind of public key of the user. Kana keessatti egaa public key yookiin immoo PKI ni fayyadama jechaadha RSA'n kun. Inni aanu consisa yookiin immoo disadvantage isaati. Computational expensive. Kan nuti jennu egaa RSA'n kiilengeezii guddaa qaba. Kiilengeezii guddaan kun immoo akkuma kiileengeeziin dabalaa deemu security isaa dabalaa deema jenneerra. Akkuma security isaa immoo dabalaa deemu computational immoo expensive dha. Yookiin immoo fast jechaadha. Yookiin immoo gaafa compute godhu yeroo dheeraa ni fudhata. Tokko kana lammaffaa immoo resource illee consume ni godha jechaadha. Resource guddaa consume ni godha jechaadha. Bandwidth guddaa ni fudhata. Kanaafi computational expensive dha kan nuti jennu jechaadha. Kan warra kaan duukaa warra kiin isaanii gadi bu'aa duukaa gaafa compare goonu jechaadha. Kan akka S, kan akka DS, kan akka triple DS kana duukaa compare gaafa goonu jechaadha.
Inni biraa large key size fayyadama. Isa kana kaasneerra 4096 fayyadama. Key size guddaa qabachaadha. Key size guddaa qaba. Around 4096 key size qaba waan ta'eef key size isaa haayidha. Kanaaf inni kuni cons of RSA jechaadha. Kanaaf garaagarummaan algooriizimoota kana lamaanii maa inni yoo jenne ilaalle Diffie-Hellman algooriizimii fi RSA algooriizimii kun maa inni gaafa jennu Diffie-Hellman algooriizimiin akkuma silaa sun used for securely exchanging the keys between two parties. Paartiiwwan lamaan jidduutti message key exchange gochuudhaafidha. Gaheen isaa hojiin isaa malee decryptioniif encryptioniif miti. Garuu RSA'n for encryption and also for decryption and also for verifying the identity of the parties kan jennuuf jechaadha. Inni taanu Diffie-Hellman is rely on modular exponentiation and RSA is factoring large prime numbers. Inni kun illee garaagarummaa isaanii jechaadha. GNP dha, inni kun immoo two prime number irratti kan inni hundaa'u. Diffie-Hellman doesn't authenticate parties. While RSA for encryption and digital signature. Inni kun authenticate in godhu paartiiwwan lamaan yookiin immoo senderiif receiverii authenticate ni godhachaadha. Dhimma isaanii hin qabu isaan irraati. Pablikiin kun eessarraa dhufe, pablikiin kun eenyuuti kan jedhu addan baasu. Inni kun garuu digital signature illee ni qabachaadha yookiin immoo senderii yookiin receiverii tokko verify ni godhachaadha. Inni taanu DH or Diffie-Hellman is vulnerable to man in the middle attack. Sababiin isaa doesn't support any authentication of the parties or the authentication of two parties. Kanaafidha jechaadha gara inni man in the middle attackiif intini ta'u jechaadha vulnerable ta'u. Kanaafidha jechaadha. Kanaaf it needs some additional security layer kan nuti jennuuf jechaadha. Kanaaf isa kanaaf baay'ee vulnerable ni ta'a jechaadha. Kanaaf isa kanaaf baay'ee expose ni ta'a waan ta'eef man in the middle attack or some kind of eavesdropper it can be just vulnerable kan jennuufi kanaafidha jechaadha. Inni kun garuu more resistanceidha yookiin immoo resist ni godha. Hedduminaan isa kanaaf expose hin ta'u man in the middle attackiif yookiin immoo another just suspicious attackiif expose hin ta'u. Resist ni godha. Resistansiin isaa baay'ee guddaadha isa kanarra jechaadha. DH kanarra yookiin immoo Diffie-Hellman algooriizimii irra jechaadha. So kana fakkaata. Kanarratti waan dabalataa yoo qabaattan yaadas yoo qabaattanii wanti biraa yoo jiraate koomentii jalatti naa barreessaa isiniif hin deebisa jechuudha. Gaaffii keessan irra yookiin immoo koomentii keessan irra dhaabbadhee isiniif hin deebisa. Kana fakkaata jechaadha. Uffadha.